oduu ammi orroo guduruu keessatti fiinxaleeyyiin amaaraa ummata oromoo jumlaan fixxe nama 20 ol yoo ajjeeftu baay'ee ammoo naasuu keessa galchitee jirti. Dhugatti pirezidaantiin naannoo oromiyaatii fi mootummaa federaalaa eessa jiran maal bulchaa jiran kan orroo guduruu tana dhuftee jechuudha. Fannoon ummata miskiina ummata nagayaa hawaasa ifittuu jechuudha nyaatee dhugee hin quufin kan garaan isaanii beelaa gisee jumlaan fixan waan nama gaddisiisaati. Kanaaf ummanni oromoo hawaasni bal'aan dhumaatii jumlaa kana taa'ee ilaaluu hin qabu. Gabbee sagalee ta'uu qabaaf mootummaanis tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qaba. Mootummaa federaalaatii fi pirezidaantiin naannoo oromiyaatiif mootummaa pirezidaantiin naannoo oromiyaatis hawaasa kana isaantu bulchaa jira. Rabbiin gaditti itti gaafatama isaanii qaba. Kanaaf osootuma jechuudha halkanii guyyaa xayyaaraanis helikoofteri yaanii dirooniidhaan dhowaa jiran fannoo jechuudha laaffisee jira. Mootummaan jennuuti ol yaatee gaafa jechuudha uummata nagayaa hawaasa miskiina jumlaan fixxu osoo mootummoonni jiranii kun waan hedduu nama gaddisiisaati. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalatus ta'ee mootummaa fi pirezidaantiin naannoo oromiyaatis gabbaanii ibsa wal faanaa baasanii ammas tarkaanfii barbaachisu fiinxaleeyyii amaaraa tanarratti fudhachuudha qabdi jennaa cimsineeti balaaleeffanna gocha kana. Kanatti aansuudhaan Afgaanistaan keessatti balaa kirkiraa uumameen namoonni 800 ol du'uun 2500 olis miidhaan cimtuun qaqqabdi. Hedduun ammoo buqqaanii jiran mootummaan biyyattii mootummaa Afgaanistaanis helikooftariin namoota miidhamanis gara hospitaalaa guuruudhaan kaanis baraaraa jira. Dhugatti waan hedduu nama gaddisiisaati. Keessattuu barana muujizaa adda rabbiin nu agarsiise. Taraa takka kirkira lafaatiin volkaanoon jechuudha. Taraa takka volkaanoon taraataan jechuudha roobaan taraataan qilleensaan taraataan ibiddaan keessattuu jechuudha waraana gurguddaa 3 harabbii kan silaa namaaf fakkaate jechuudha barnoota ta'uutu hawaasa addunyaa keessatti gaggeeffame jechuudha. Tokkoffaan ibidda bosonni ibiddi bosonaa bakka hin gubin hin qabu biyyoota irra guddaa gubee jira. Kan lamadaa ammoo roobni cimaa jechuudha balaa lolaatiin namoota hedduu fi qabeenya hedduus mancaase. Kan sadaffaa kirkira lafaati. Kirkira lafaatis namoota hedduu fi baay'ee jechuudha qabeenya hedduus mancaase. Kanaaf kuni waraana rabbiiti. Kan namni hin beekne ilmi namaa immoo kan silaa hubatee fakkeenya irraa godhatee itti qaceeluu qabudha. Irraa yaanii qaceeluu qabuun jechuudha. Kanaaf rabbiin nagaan waa godhu nagaan waa baasu uummata Afgaanistaanis rabbiin biraa dhaabbatu. Kanatti aansuudhaan oolmayni gaazaa guyyaa irraan tanaa dhugatti waan nama gaddisiisaati. Ammaas aleellaa itti mufanii jiran inumaa gargaarsa namoomaa yoo xiqqaate konkolaataa 3,500 ol konkolaataa 332 bichaatu guyyaa 5 keessatti seenee jaan uummanni jechuudha ammallee beelaan rakkachaa jira. Kana 2,000 ol jechuudha mootummaan Israa'el akkan seene dhorkuudhaan maaliif ta'e mootummaa Israa'el kana immoo silaa rabbiin haa dhabamsiisu. Rabbiin ibidda jahannami naa gubu addunyaa irrattuu ibidda odoo nuti ilaallee garuu ibidda nuti garuu naa gubu. Kanatti aansuudhaan pirezidaantii mana marii gamtaa Awurooppaa seerri namoomaa paartilee kamirrattuu ni hojjetaa jechuudhaan dubbate. Dhumaatii uummata Gaazaatii fi aleellaa Israa'el jechuudha Gaazaa irraa hojjaa jirtu kana baanee Israa'el baanaa beekama. Mootummaan Israa'el akkamitti yakka idil addunyaatiin jechuudha yakkamaa ta'uudhaan mana murtii idil addunyaatti jechuudha galmaa'ee erga jiraatee hidhuu dadhabanidha. Kana kan wal qabsiise. Kanatti aansuudhaan Niizerlaandii keessatti shufeerrotii mootorotaa baay'een alaabaa Falastiin ol qabuudhaan ajjeechaan Falastiin irraa dhaabbachuu qabdii jechuudhaan Falastiin wajjin dhaabbatanii mootummaa Israa'el balaaleffachaa oolan. Kanatti aansuudhaan oolmayni gaazaa guyyaa irraan tanaatis waan nama gaddisiisaa keessaa haadha jechuudha ilmaan lama lakkuu garaa qabduu fi maatii guutuu waliin jumlaadhaan fixan. Innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun rabbiin irra isheedumaa keessatti agalmeessuuf. Kanatti aansuudhaan ammoo waan nama gammachiisaa gootichi islaamaa Abu Ubeydaan kan dhiyeenya kana haleellaa Israa'el raawwatte inni ajjeefamee nuti ajjeefne jechuudhaan miidiyaaleen Israa'el gurguddaan gabaasaa ture. Ministeerri dubbiimaa Israa'eleen gabaasaa ture akka jiruutu gabaafamaa jira. Alhamdulillah rabbiin jiraachuu isaa dhugaa godhu kun nu gammachiisa jechuudha. Gooticha leenca Israa'el sodaa fincaan firra yaaftudha.
kanatti aansuudhaan haleellaa dhiyoo tana Israa'el gara Yaman jechuudha Yaman irratti raawwatteen muummicha ministeera Huutii ajjeeftee guyyaa har'aan tana sirna awwaalchaa godhaafii oolan Yaman keessatti. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin mootummaa yookaan Zelvanaaniyaa gocha Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtu cimsitee balaaleffatte. Cimsitee guyyaa har'aan tana balaaleffattee jirti. Kanatti aansuudhaan Chaayinaa dhaabbata jechuu gargaarsa shagayii jechuudhaan sun jechuudhaan beekamu irratti jechuu guyyaa har'aan tana mariin mootummaa Turkii, Hindiyaa, Raashiyaa dabalatee kan Iiraan mariirra jiran. Marii kana irratti jechuudha hariiroo biyyootaatii fi waa'ee Gaazaa irratti cimsanii jechuudha kan mari'atan ta'uu heeraati jiran kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Dhiiroo gaaf fulbana seennee mariin amma Niiyorkitti taa'amuuf deemtu kan mootummaan Ameerikaa jechuudha akka pirezidaantii qondaaltonni Falastiin mootummaa jechuudha Mahamad Abbaas dabalatee akka jechuudha walgahii kana irratti walgahii waliigala mootummoota gamtoomanii kana irratti hirmaanne ugguran yoom akka eegalus kan jala buunes ni gabaabnu ta'a. Ammoo kanaaf fulbana seennee jira irra taakkaadha. Guyyaa fulbana taakkaadha. Mariin waliigala mootummoota gamtoomanii kan beekumtii biyyummaa Falastiniif ni kan inni jechuudhaan ji'oota dabre kana keessa dhaadannoo irra turan maal akka ta'u inshaallah waliin eegnu ta'a. Garuu rabbiin ammoo khayriin waa dhageessu gammachuun waa agarsiisu du'aa jabaadhaadha isiniin jenna inshaallah gammachuun ni agarra jenneeti yaanna nutis diddumaanumee mallattoo gurraatiin haa tuqudhaan sabskiraayib godhaa sabskiraayib jechuudha hin dagatinaadha. Nuti dabalamaa maatii keenya ta'a oduu dhugaa qofa isin biraan geenya tan jechuudha sobata kan qabnee fi waa takka jechuudha keessa waan hin jirre san isin biraan geenya. Kanatti aansuudhaan dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan jechuudha bidiruuwwan 20 ol fe'achuudhaan akkasuma qaamolee biyyoota siyaasaa 44 aktivistoota baay'ee waliin gara Gaazaa imalarra jiran ittuma fufaa jiran bahara gubbaa deemaa jiran hanga guyyaa har'atti jechuudha agarsiisaa jiran. Kanaaf uggura cabsuudhaaf kun waan baay'ee nama gammachiisu imala milkii jennaan. Kanatti aansuudhaan Kuuriyaan Kaabaa mootummaan Kuuriyaa Kaabaa maashina yookaan warshaa misaayila haaraa oomishuu ammaas gad dhaabaa jira. Inni ibidduma jechuudha gartee miti tolfachuudha. Warshaa misaayilaa gadhaabee oomishee Ameerikumaa fi warra lixaa kanaan baareessuudha itti fufee jira. Kana kunis jechuudha jabina irraa baay'ee na gammachiisanii hedduu gaariidha. Kanatti aansuudhaan olmaa Oromiyaa keessaa filannoo jechuudha majalisoota kan naannolee guutuun xumuramuun gara federaalaatti ol deebi'uun amma gabaafamaati jira. Pirezidaantonni naannolee guutuun kanuma jechuudha duraaniitii fi kan biraa ammaas cinatti jechuudha utubuudhaan kan filatan yoo ta'u filannoon ammoo milkaa'inaan uummata sunnii kan gammachiise ta'uudhaas heeraati jiran. Kanaaf maasha Allah baga gammaddan jennaan ulamaa'ota biyya teenyaatiin wardiin filannoo guutuun guyyaa har'aan tanaa pirezidaantonni jechuudha naannolee dhimmoota islaamaa gaha naannolee kan filaman sirna kakuu raawwachaati oolan. Waaw maasha Allah kunis waan baay'ee nama gammachiisudha. Bara hojii gaarii yookaan carraa bara hojii gaarii jenneen jirra hawaasa haala gaariidhaan tajaajila akka tajaajiltan abdii isin irraa qabna jennaan amma gara federaalaatti ol dabru kana booda kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatti lan godhameetu sheer godhaan facaasaa akkasiin dhufeessa oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaan galgalaan oduulee gabaabduu guyyaa ka hojiitti hojiis wal qabatee akkasuma dhimma jechuudha oduulee addunyaattis ta'ee keessattuu yeroo ammaan tanaa kana iji teenya waa lama irratti kan xiyyeeffattee jirtu takka biyya teenya jechuudha inni abbaa kun kan xumuramee haala gaariin eebbifamoo mushaakilaatu yookaan rakkoo keessa dhalataa kajuu fi jechuudha waa'ee waraana Gaazaatti Falastiin irratti gaggeessaa jirtu kanoo gammachuun jechuudha Falastiin biyyummaa si harkattee mirkanooyitee fi dhugoomtee fi achi baatee nu gammachiite moo jechuudha ammaas walga'iin tun jechuudha akkanuma dabarteeti osoo beekumtiin biyyummaa hin kennamneef lollitti fufaa waan jirus kanaa jira. Kanaaf fulbana irra eegallee taa kenne waan jenne waan ta'eef nu faana bu'aa nu hordofa isinin jenna galatoomaa. Ammoo yaada keessan koomentii ala kaa'aa ni agarra ni dubbifna. Subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa sheer godhaa gara yuutuubiin. Assalaamu alaikum.